Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii idil addunyaa irratti argamtan nagaa fi kabajni koo bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechaa egaa weerara namoota nagaa Oromoota Walloo irratti mootummaan PP fi mootummaan naannoo Amaaraatiin gaggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kan isin biraan gahu ta'a. Qopheessaan qophicha kanaa an Amiin Awwalii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii isiniin jedha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo Ebla 21 bara 2022. Adda bilisummaa Oromoo mootummaan paartii biltsiginnaa PP Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu ka'umsa haaromsa ayidooloojii fi piroojeektii Minilikiitiin gaggeeffamaa jira jennee amanna. Kunis fedhii daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii jabeessuu fi daangaa sabaa fi sablammootaa cunqurfamoo Itoophiyaa kanneen biroo gad xiqqeessuu fi gatii dhabamsiisuun ni dabalata. Ayidooloojii balaafamaa kana keessatti mootummaan biltsiginnaa paartii uummattoota cunqurfamtoota hundarraa dhiibbaa geessisaa kan jiru yommuu ta'u, daangaa babal'ifannaa gartuu aangorra jiru ammoo ittuma bal'isaa jira. Adeemsa kana keessatti sabaa fi sablammeewwan kanneen akka naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi Tigraay fa'aa kanneen naannoo Amaaraa daangessan hedduun isaanii rakkoo kanaaf saaxilamanii jiru. Addatti naannoon Oromiyaa kallattii kaabaa bahaa fi lixaan dabalatee daangaa hedduun haleelamaa jira. Akkasumas garee daangaa babal'ifannaa mootummaa biltsiginnaa paartiitiin deeggaramaniin itti fufiinsaan weeraramaa jira. Milishaan mootummoota naannolee kanneen paartii badhaadhinaa waliin gamtaan hojjetanii fi waraanni Eertiraa waggoota 3 fi walakkaa darbaniif waraana mancaasaa fi addaan hin cinne kan irratti bifa dhaabbataan hirmaachaa jirudha. Waraanaa fi ajjeechaan namoota nagaa tooftaadhaan gaggeeffamu kun akkasumas duulli daangaa babal'ifattootaa kunneenii yeroo Dr. Abiy gara aangootti dhufe irraa eegalee waggaa 3 fi walakkaa darbaniif adeemsifamaa jiraatus ajjeechaa fi buqqa'iinsi yeroo ammaa namoota nagaa Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru guddoo yaaddessaa ta'eera. Yeroo kanatti mootummaan naannoo Amaaraa mootummoota giddu galeessa waliin qindoomuun Oromoo nagaa Walloo irratti waraana bal'aa labsee jira. Amma wayita ibsa kana baasaa jirruttis daa'immanii fi maanguddoota dabalatee Oromoota nagaa Walloo haleellaa gareewwan shororkeessaa milishaa Amaaraa fi faannoo Amaaraa mootummaan deeggaramaniin akkasumas gartuuwwan isaan waliin hidhata qabanis haleelamaa jiru. Ajjeechaan Oromoota nagaa Walloo irratti gaggeeffamaa jiru sabuma irratti kan xiyyeeffatee fi jumlaan ta'ee manneen isaanii gubuun, qabeenyaalee isaanii mancaasuun, beeyladoota isaanii oofachuu fi qabeenyaalee dhuunfaa isaanii saamuun qonnaan bultoota nagaa buqqisuu kan kaayeffatedha. Weerarri kun yeroo baatii Ramadaanaa babal'achuun matumti isaa kan mul'isu gara jabinaa fi cubbuu sirni aangorra jiru Oromoota Walloo irratti qabu ifa taasisa. Gareen aangoo harkaa qabu kun wayita isaan sooma irra jiran kanatti namoota nagaa fi qulqulluu ajjeesuun amantaa muslimaa irraa hedduun Oromoota Walloo hordofan gad xiqqeessaa jira. Kunis qajeelfama bu'uuraa bulchiinsa impaayera Itoophiyaattiin ijaarame jechuun afaan tokko amantaa tokko biyya tokko jedhu sana tumsa. Dabalataanis impaayerri Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, eegdota Rippaabilikaan, loltoota Eertiraa fi garee daangaa babal'ifannaa faannoo Amaaraa 80,000 ol ta'an bobbaasuun kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weerara bal'inaan itti ta'ee jira. Loltoonni kunneenis manneen jireenya uummataa nagaa jiruu fi jireenya madda galii isaanii mana beeyladoota midhaan ooyiruurra jiran kan guban yommuu ta'u, waraanumti kunis daa'immanii fi maatii Oromoo lafa isaanirraa dhabamsiisuudhaaf wixxineeffamee kanaafuu ABO'n gocha weerara kana cimsee balaaleffachaa waamicha armaan gadii
ni dhiyeessa. Tokko humnootni weerartuu kunneen hatattamaan kutaa Walloo keessaa akka bahan waamicha ni taasisna. Mootummaan Biltsiginnaa paartii Dr. Abiy Ahmediin durfamu gartuuwwan shororkeessitoota kanneen qindeessee fi bobbaasee ajjechaa fi mancaa'insa Walloo keessatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamaa akka fudhatu jabeessinee dhaamna. Dabalataanis walitti bu'iinsi saboota gidduutti babal'isuun kun nagaa tasgabbii fi waliin jireenya uummattoota Itoophiyaa gidduutti dhiibbaa hammaataa kan qaqqabsiisu yommuu ta'u, akka biyyattis Itoophiyaa irratti miidhaa guddaa akka qaqqabsiisu daballee ni hubachiisna. 2. Gareewwan Amaaraa hidhatanii jiran mootummaan naannoo Amaaraa fi addatti dhalattootni Amaaraa dhiibbaa uumuu danda'an fedhii daangaa babal'ifannaa kanarraa akka of qusatan waamicha ni taasifna. Addatti milishaa fi faannoon Amaaraa abjuu daangaa babal'ifannaa isaanii lubbuu namoota nagaa kumaatamtoota gaaga'aa jiru akkasumas waliin jireenya uummatni Amaaraa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa biroo waliin qabu balarra buusee kana akka dhaaban ni gaafanna. 3. Ammas loltoonni Eertiraa yookiin alagaa Oromiyaa keessaa akka bahanii fi gochi giddu seentummaa mootummaa Eertiraatiin raawwatamaa jiru hariiroo gara fuula duraa Oromiyaa fi Eertiraa kan miidhu waan ta'eef uummatni Eertiraa gocha mootummaan isaanii kana akka morman ni gaafanna. 4. Mootummootni naannolee fi milishoonni sabaa fi sablammootaa cunqurfamootaa kanneen duula daangaa babal'ifannaa garee finxaaliyyii kana irratti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsi kana keessatti hirmaachuu akka dhaaban waamicha ni taasisna. Addatti milishaan Affaar, milishaan Sumaalee fi milishootni uummattoota kibbaa hirmaannaa duula kana keessaa akka of baasan ni dhaamnaaf. Wanti kun itti fufnaan mootummootni naannolee kunneenis miidhaa hin barbaachisne kan gocha isaanii badaa ta'e kana hordofee dhufuuf itti gaafatamummaa ni fudhatu. Maayyii irratti yeroo ulfaataa kanatti Oromoonni Walloo mana maatii fi qabeenya keessan tokkummaan dhaabbatanii akka eeggattan waamicha isiniif taasifna. Akkasumas hawaasni Oromoo bal'aanii fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa fi alaa jiran obbolaa keessa Walloo cinaa akka dhaabbattan waamicha isiniif taasifna. Uummatni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa biyya keessa jirtan karaa dandeessan hundaan Walloo waliin akka dhaabbattan ni dhaamna. Uummatni Oromoo biyya alaa jiru duula gaggeessuun sagalee ta'uun akkasumas qabeenya obbolaa isaanii kutaa Walloo akka gargaaran ni gaafanna. Hawaasni idil addunyaa fi jarmiileen mirga namoomaa idil addunyaa gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa harkaa qabu kun aangorraa bobboluuf jecha sarbamiinsa mirga dhala namaa fi waraana qindaawaa gocha lubbuu namaan taphachuu fi biyya diiguu gaggeessaa jiru kana akka dhaabuuf dhiibbaa akka taasisan irra deebinee waamicha ni taasifna. Injifannoon uummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo Ebla 21 bara 2022 Finfinnee.